السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو نجاكي السنير لفتتكو نزل كبرت لايكي قول آمي فيديو ولايكي قول أنا سنين جدا كسوما سبسكرايبي قول أنا منارات هذا أناكم مرقتان مفرشان كوني فراشي بون دي سد فراشي كل لما سفرا كان ودين قرا ليمو كان ديمودا أبا مشا كنا ألم فردن في غوري فرد jettee biistee dabarfattee galtee jechuudha. Namoonni ala goreen fudhadhee dabarfadha jettanuu haalli mijachuu dhiisuu danda'a. Mana duwwaa galuu keessanirraa naa ergi jedhaati birrii hafe ergaati lakkoofsa maatii keessanii natti kennaati. Maaliif akkasii yaaddan hin ta'u? Amma isiin bilbila waasaappii na didee jette. Qaxxataa waan bilbilli waasaappii yoo dide sila qaxxataa naa bilbiltee boreen faaraa qodaa akkas mannaaraatti yoo na ergeette sila mannaaraatti nan ergaafin ture. Namoota baay'eetu goreen fudhadhee gala jettanii hundi haalli jireenya biyya keenya akka isin yaaddan hin ta'u jechuudha. Dadhabbiidhaan dhuftanii halkan guutuu hirriba malee deemaa bultanii Finfinnee irraallee gaafa dhuftan makiinaadhaan guyyaa guutuu deemaa dhuftu yoo makiinaadhaan dhuftan kan ta'e jechuudha. Kanaaf fudhadheen gala jechuu keessanirra mana keessan maatii keessanitti isiniin erga makiinaa maatiin keessan fakkeenyaaf amma limmuu deema kun maatiin si achuma limmuu ta'anii makiinaa harkaa fuudhanii mana sii geessanii afanii eeguu danda'u jechuudha. Abbaa manaasiis ta'e abbumti ta'e. Kanaaf ammas mana duwwaatti galtee dheengaddare guddaa galtee dheengaddareef naa bilbilte jechuudha. Kasaalinaam jechuu didee fudhadhee galuu ennaan jette. Amma erguufiif hin deema jechuudha rabbiidha inshaallah. Kanaaf fudhadheen gala jechuun keessan yaalliin mijatu namoota baay'eetu akkas agulii ta'e mana duwwaatti gale. Naa ergeedha isiniin ergaan rakkoo hin qabu inshaallah. Akkasii maashaallah carqii buluu bilaakii kan ta'e jechuudha. Carqiin kun baay'ee tokko bareeddiin dhuftiin baddii firaashii ispoonjiitiin 412 jira. Carqiin kun yoo barbaaddanii kun firaashii boondidiidha. Firaashii ispoonjii dhaan jira jechuudha. Carqiin bifti kana hodhaan garuu kanaa miti. Barbaaddan ajajadhaan isiniin jedha. Sumaanuu 412 dhuftu buluu bilaakii kana baay'een jaalladha. Carqii arabiyaa majlisiis ta'e carqii kafees ta'e buluu bilaakii baay'ee tokko jaalladha. Carqii kafee amma buluu bilaakiin hin gurguramu duwwaa qophaan gurguramu. Akkasuma qayyibunniif bicaan tokko wayis jira. Duwwaan gurguran usheedhanii namatu irra guddaa barbaada gatii ta'ennaan sana qofa keessaa bitatee carqii biraa harkatti hambisa gatii ta'ennaan jarris duwwaan hin gurguramu. Carqii buluu bilaakii akkanaa kun yoo didee jabaatee Finfinneedhaan fichisiisa jira asiitii wajjin wal caqaacaqurra wal kadhachuurra jedheen yeroo baay'ee achiin isinii fichisiisan waan hin barbaade waan isin hin jirre jechuudha. Muka cocobaara ganni ganna biyya keenya